keessatti kun akkatti goonee akka fedhetti yookaan agartee uffannaan isaanii walumaa gala mana kana keessa waan aadaa waan oromummaa malee waan takka waan biraa waa takka arguu hin dandeessu. Sagaleen kiyya jira? Ni jira. Waan oromummaa malee waan biraa waan takka nagartu wanni biraa ka jiru mana kana keessa nyaata aadaa fi meeshaa aadaa meeshaa durii waan oromummaa si calaqqisiisu qofa sabboonummaa keessaa sabboonummaa gara kamiinuu gama kamiin jechuudha si galee ka seera eeggate kan mootummaan tuune kan paartii kamuun deeggarre kan oromummaa fi qabatee jirudha. Nama fayyadu isinillee kun laayik godhaatii fuuloo godhaa fi tiktookii kan amma guddisaa fi ganama yeroo dhufanii bakka kanatti dalagan si wajji haaseenanii laayivii atillee gastii galchiiti. Wajjaa saya wal bohaarsa olii fuuloo deebisa. Wallaahi nuti hin beekne namni guddaan namni ati sila hin beekatta yaadna beeka jechuudha si galee nama sila hin hanqetti jawara maqaa isin moggaatee ture. Haadha jawaraadha Oromoo jedhee yaama jechuudha isaan si galee namni hin beeka namoota silaan beekne hin jiru namoota guddaa beeka. Akkas isinillee jajjabeessa nullee akka gallee isaan biraan fagaannee dhufnee agarree booda wal barannee miidhara nu beekanii. Kuno mana ayyuu mana isaanii keessa galla jechuudha. Namni mana isaanii galle Oromoon hundinuu achitti harabaafatee ture si galee jajjabeessanii fuuloo godhaa ganama isin immoo keessaa waa rafaatee sumayyaa dhufee masoonni ijoollee dubara gastii galchaatii namaan wal barsiisa. Namni biyya kana keessa taa'ee Finfinnee shaggarsiisitti osoo namni waa hin jiraami asmar Oromoo ta'e Oromoo hinaafuu hin jira jechuudha. Yoo namni akkatti waan meeshaa akka kan tolchee nyaata aadaa waa hunda sabboonummaan deemu kasii naafuu hin jira si galee akkasiitii wal jajjabeessa isin akka shamaraatti wal jajjabeessa dubartiin biraa irraa fakkeenya fudhadha koottaa galaa dalagaalle warri dalagaa barbaadanillee isaanii wajjaasaa dalagaan biyya ormaa qofan jirtu dalagaan mana madaam qofan jirtu maa ati birrii qabda dalagattee waan akkanaa banuu dandeessa. Nama mereka berdoa caksa begitu. Lagetan. Kanaafuu jiru si wal jajjabeessa akka shamaraatti warra baradhaa jiru barbaadetti. Nama jabaa jabeeffadha. Amma namni biyya keenya keessa waa hedduu hojjetaa jira. Nama beekuuni poolisii ofishaal. Muditeera qaba mana kiyya eenyuun inshaallah muka muditeera sirraa ka'uun inshaallah. Maal poolisiin? Maal beekan amma ka muditeera sirraa ka'uun inshaallah tawaggaa manfas amma ka. Sumayyaa sagaleen kee jiru sagalee irraan kaasin nasiima yoo qubesi barreessaa jira. Keessalleen dubbisaa warra barbaada. Fuuloo godha. Guys, akkasi lala namni kenna karaa hedduu waa dalagaa jira. Isuma dhugaa isinii hima namni kenna karaa namni waa dalagu biizinasa dalagu karaa hedduu waa dalagaa. Finfinnee keessatti hoteela bantaa hoteela san gaafa torbaanii yookaan gaafa 15dha dhufanii sirra cufan. Finfinnee keessatti ati nama hin beektu nama jabaa quba hin qabdu argitanii amma Mubaarak yeroo baay'ee gisee isin argitan as taa'ee warra Saudii keessa rakkate formaata dhala. As taa'ee warra Itoophiyaa keessa rakkate formaata ta'a. As taa'ee warra biyyoota garaagaraa rakkate. Kana maaltu godhee nama beekuudha. Nama beekuun mataan isaa qabeenya. Nama beekuun, nama wal beekuun, nama jajjabaa, nama dalagatu, nama hojjetatu wal beekuun mataan isaa qabeenya. Argitanii? Qarshiidha jechuudha. Kanaafuyyuu nama keessan jabeeffadha. Gaafa biyya galtaniitiin jettan mee hojii maal haa hojjedhu. Nama tokko jala teetteetiini yoo diqqaate fuula kan kee akka itti dhiqattu wantoota fuula kan kee si bareechaniin maadaatis irraa balleessan bukulis irraa balleessan nama takka jalaa yoo baratte sun waan guddaa akka ilaalcha kootiitti jechuudha. Kanaaf isii jala teettee yoo kamichi irraa godhuun beekne taate akkamitti akkamichi irraa godhan akkamitti akka wantoota tokko tolchan daanteliidha yan nama tokko jala teettee gisee laaltee baratte waan guddaadha kunuyyuu. Amma namoonni keenya irra caalan isaanii kan itti murteessinu biyyaa bahutti murteessin. Gaafa biyya baane hoo yoo waa harka keessaa qabaanne biyya keessatti deebinee maal hojjanname maal goon wanni goon nu harkaa badaa jechuudha. Nu harkaa wal keessa dhaye. Nama hojii beeku jala yoo sitte hoo aanan litirii takkaa bittee yoo lafa keette isa san litirii tokko 30 bittee 35 yoo gurgurte birrii 5 tirfiidha jechuudha. Sii galee nama hojii beeku jala yoo sitte.
nama si gorsuuf amshir sin jiru jala yoo sitte jechuudha. Baay'isawwan namni kennu waan akkasii walitti hidhee ijoolleen biyya ormaa jiran kun maa osoo ijaaramanii oo maal ijaaramne? Fakkeenyaaf biizinasii irratti maal ijaaraman? maal ijaaramti Maammadoo ijaarti malee maal ijaarti hin beektu ati? Faatee Suudii faatee Kuweet hin beektu. Warri naannawa tokko jiru fakkeenyaaf amma shamarran injiraa hiriyyaan naannoo ganda tokko walitti ijaaramtanii waan tokko godhatanoo maal tokko qaba osoo hin galiin jechuudha. Biyya kanatti yoo dalagaan qabaatin Itoophiyaa keessa halkan takka buluu hin dandeettu. Halkan takka hin bultu. Mallaqa feeten gali feetu miliyoona 50 gali. Yoo dalagaa hin qabaanne as jiraachuun baay'ee ulfaata. Garuu biyya kana 500 qabadhee galee bar 500 qabadhee galee 300 bichaa waa godhe 200 waan itti fixen beeku bar ji'a takka ji'a meeqa ta'a ji'a tokko keessatti ji'a takka bulii ho'itti. 200 unuun fidneeyyu. 200 akkana godhe ji'a takka keessatti. Ati kuuteettee 500 qofaan galtaanchi. No jechuun harka kiyya keessa qabadhee galeedha bar. Taanoo maal gooti? Taan abbamaa homo godhee nuyyuu hin beekan. Mana hin qabduun? Warra kennaa mana wayii shaashamannee rabbite mana sanuu kaabineen diiddeedha namni yoo dhaga'u. Sabbara gala baadiyyaa teessanii jiraadha. Amma biyya kana keessa mana hin qabdu? Gala maal godha mana ijaaran kun mana laanii waggaa meeqa mudhiin itti naqittee ijaarte diiganii amma gaafa sirra bahee suuraa sanas baasee bo'ee bilaasha itti sirratti ajandaa na godhatti gadheen tanaan kana dhoof. Ina suni yoo duraan seera hin qabaatin pilaanii hin qabaatin kaartaa hin qabaatin yoo itti qajeele karaan ni diigama yoo kaartaa qabaatee karaan itti qajeele manni mootummaan namaa. Abdii kiyya dhiisatam Itoophiyaa keessa jirta sitti haasa'uun barbaanne malee bar kaartaa qabaattee qabaachuu baattee bari. Gubbaa irraa waa akkana darbite taanaan bar kaartaa jira kaartaa illee jira okay haa ta'u eebeluu jedhanii tuma bira dabarfatan jedhanii bar. Wallaahi hin soban. Ma argaan jirru? Hin sobane. Ati waan argite nyaasa biyya keessa jirta. Biyya keessa jirta kuceen qabdee sinii osoo darbite waan argite nyaasa hin abdi. La wallaahi dhugama sanii miti. Abba biyya keessaa fi miti maal abdii waan sodaatu amma gabbii karaa cufi jennaan karaa cufa maal taatanis. No, abibti dia fa nageenya keetu hin ta'uti waan argite nyaasa illaa bira teettee abibi hoy. Eenyu? Siin jeesi. La rakkoon qabu malee maa waa bilchignaa deeggaru ba. Rabbii kiyya. Bibi deeggari anuu bilchiginnoo mee bara egaa biyyi warra wal jaalate maastikaa kennuu argeeti bilchiginnaa ta'e anuu bilisoomeera hangara kiyya. Dhugaa jirtu himne manni kaartaan yoo kaartaa qabaate manni bakka nama boo kaartaan qabaatin sanaa la bakka ni diigama. Kan beeku kan. Ammallee yeroo diigan kan isin biloon diigan karaa bal'isuuf karaan biyya keenyaa fakkeenyaaf turre takkatti irra makiinaan siinoon tireellaan guddaan kun deema karuma bal'isuuf warra kaartaa qabu dachii kennama kaan immoo duraan bulchiinsi magaalaa balleessedha. Kantiibaa magaalattu dachii balleessee seeratti hin goonedha. Rakkoon qabu dhiisu nu bilisoomseera abbichuu naa jiraatu nu bilisoomeera jettee jedhe haati faatee itti himi. Amma siyaasan qachaa nuti nama dalagatu barbaadu. Siyaasa illee miti nooma jireenyatti rakkoon qabu. Garuu dhugaa arganaasuun rakkoon qabu. Yes yookaan dhugaadha wallahi takka dhugaa jedhee bara abdiin maali jennaan namni keenya irra caalaan isaanii waan seeraan alaa dalagan. Amma biyyatti teenna wannummaan diinagdeen isii biyya duubatti kufaa ta'eefu maal inni bar Oromiyaa keessa gisee gabbuute wallahi dachii hedduutu jira kan nama keenya ka Suudii irraa galuu miti ka biyya keessaatu akka hin baane ka gootu biyya keenya keessa waa hedduutu jira. Tokkoffaa biyya keenya wanni isiin baddeen maali gubbo balleessa. Harka garaa jiraatu. Ina fakkeenyaaf mee dhageeffadha. Amma mootummaan irra caalaa osoo waan akkasii san irratti xiyyeeffate wallahi biyyiti kenna wallahi sadarkaa tokkoffaa irra jirti sadarkaa tokkoffaa. Warra gubboo irratti osoo xiyyeeffate keessattuu warroota bakka seeraa bakka garaagaraa hojjetan irratti mootummaan osoo xiyyeeffate waan akkasii san osoo godhe. Abbootii qabeenyaa bichaa qotee bulaa bichaa aayyoo bichaa warroota nama wantoota akkasii san qotee bulaa bichaa hiraarsoo osoo hin taane. Ganda keessatti carqii daalacha kan uffattee keeppii kaayattee maal dalagaartedhe mootummaan osoo isaan jalatti qoteeti mootummaan kun maal inni biyya kanas nama kanas jijjiiruun ni danda'ama. Waa'ee pilaanii kanarratti amma fakkeenya lafti wayii amma magaalaa tana keessatti lafti yoo bal'achuu barbaadde qotee bulaan lafa fi qotosan irraa ka'ee lafa kaaree 200 ciccee nama gurgurata.
Kan ammoo yogguu jiru kana warra pilaanii kaartiraanii fidee hin laalchisu. Ati biyya namaa kana jirta fakkeenyaaf warri kee lafa bituu malee kaaree 200 san bituu malee wanni booda dhufee asirra gaa'e warri sitti ilmaamu hin jiru. Fakkeenyaaf gabaree lafa fuudhe lafa bituu tokko fuudhe kaaree 200 ciree gurgurata. Osoo irratti mana ijaarte si fuuldura manni yoo jiraate bitaa kee manni biraa yoo jiraate wallaahi xurree ittiin masan seentu nagartu. Mush waan biraa ina harree ooftee bakka saffiduu miti. Ati lubbuu keetiin bakka seentu irratti manni ijaarame. Ofii immoo lafti bitame. Mee akkam goota? Asii mana namaati kun mana namaati manni heqixxe kana jira. Gana mana namaa keessa mana keesseen ta'a. Waan akkanaa kanatu magaalaa balleessa. Ati dachii takkan bittaa osoo amma rabbummaa mana ijaaratteetiin makiinaa ho'i qabaatte makiinaan kee gara mana keesseen sun hin qabu karaan takka hin jiru. Xurree nuun jirtu. Dallaa namaa keessan bantee seentu. Ta'i bakkam godhame ka akkanaa walitti dhaabbatee walitti cafallaqan. Dirqama nam tokko eega magaalaan takka babal'atte pilaanii qabaachuu qabdi karaan jiraachuu qabdi. Wallaahi annama mana nama gibbii namaa keessan seenee mana isaa seenu beekamaa jiru. Ofii lafa qarshii kuma meeqan bite saasha manni magana keessatti gibbii namaa seene gibbii isaa keessan booda mana ofii seenu. Osoo mana sana ijaaratee irratti makiinaa qabaatee isaan ogalcha makiinaa. Dirqama hulaa namaa dha'ee mana isaa seenu. Kana rakkoo ta'e. Walbira makiinaa kudhan ta'a. Biyya kanatti karaa takkatti irra ka ol deemu gad deemullee karaan deemu. Amma fakkeenya karaa asallaa kana gabboof Finfinnee Adaamaa keessa asallaa gabboof sa'a tokko dhaabatta. Siinoon achi ol deemu makiinaan asii gad deemu akkatti wal qabee baajaajiin gagaarii ka fardaa karaa ka takka irra dhaabate sa'a lama dhaabattee cheesa gabbaata. Kun rakkina karaa irraa qabu. Manni namaa karamarra gala. Waan akkanaa kanatu yoo itti dhiiste illee rakkoo yoo diide illee rakkoodha maal godhamme. No jechuun injiraa miti biyyi tun biyya seera qabdu eega taate mootummaan tokko lafa takka gaafuma namni tokko bitatu jala bu'ee hordofuu qaba. Gaafuma jalqaba manni kaabineen gandaa maal gooti hojiin isii abbooti ijoollee wanno jettu dhiituudha jaalallee wal qaanqaftee deemtu karaa irratti jimbilfachiiftee wadhungachiisu osoo hin taane namni tokko hidhataan gandaa tokkoffaa waan kanarratti xiyyeeffachuu qaba. Maaliif yoo jette amma su'aan Kuwaitiin irra taa'ee yookaan Saudi Arabiyaa irra taa'ee dhiiga kan qoxab gootee kushiina Arabaa keessatti hin beektu kan waan biyya biitii alaarra jirtu bar wanni biyyittii alaarra jirtu ijoollee waan beekan hin qaban. Dhiiga ofii akkanatti xab godhanii boru galee keessa boqadhaadhaaf gaafa isiin akkana ijaartee mana kana lafarraa ganabbaatee fuutee samii geessitee qulqulleessitee wanni hundi qophaa'ee jedhe dhufanii gaafa makiinaa guddaa kana jala dhaaban cubbuudha kaa. Guyyama gaafa siin fiddee mukarratti dhaabduu sani aggaduu qaban akka irratti hin ijaarre dhoqqoomuu qaban. Kana kantiibaa magaalaatti rakkoo qaba bulchiisa fi kantiibaa magaalaatti rakkoo qabachuu amma akka kunniin sirraa hojjedhan. No san amma sani bara amma tokkoffaa maal godhanii isaa birrii kennanii akka inni hin dubbanne kaabinee gandaati birrii kennanii kaabinee magaalaati birrii kennanii deemanii waraqata sobaa chaampaa sobaa baafataniitiin dhufanii irratti ijaaratan. Miliyoona 3 miliyoona 4 irra baaftiin talti takka. Biyyatti kenna isaan guddattire ka biyyaa bahee biyyatti deebi'an jiru waan takka argaa hin jiranii jechuudha. Gaafa kana dhufanii jala dhaabbatanii diiganii faayidaan hin jiru. Osuma irratti hin ijaarin kaabineen gandaa takka yookaan ammoo hidhataan gandaa tokko ganda isaati waan ta'eef argaa jira. Lafa kana akka irratti hin ijaaramne seeraan ala jirti waan ta'eef irratti afaan qabee dhoogguudha. Akkasi ammallee warroonni yookaan namni shamara ta'e dhiira ta'e wante yeroo biyya achi argitanii waa bituu barbaadan warra keessa waan akkanaa kanatti amansiisa yookaan fidanii ama maandisa jechuun karaa laaluun jira maandisni karaa silaalee lafa sii bitu warri kee yoo osoo waan kan hundan qoratiin lafa caraqaa sii bite booda rakkoodha isinillee yoo warri kee wallaale ati immoo argu jettan bida amma bar waan digamu kana warri quban qabu mana nama ijaaree gaddeebee jiru fi manni digame quban qaban. Hundu fallaa nama le ho'i shaashamannee keessa bitee ture gara 01 sanitti. Lafa san mana irratti ni ijaarre achuma dhiise. Amma gisee laalu deengadda keessa baasee qixxeetti addaan dhoosee naan jedhan maal addaan dhoosee lafatti addaan dhoosee kaaree 500 bite sanuu addaan dhoosee keessa lufee naan jedhan haayi bagaroo rabbi isaa dhoosu jedheetuma asuma taa'ee abaareetuma ninuma jedhise maal godhanii wanni godhin jiru osoo irratti ijaarellee akkasuma kushiinaa shintibeetii jidduu bahee taraa jechuudha bar hin salphatu. Wallahi al-azim billa akkam goojoo miliyoona 5 horii kana akka diigaran warab dulkaaba villa fooqa sikko man to kajaashamne gartemi exira diban akkam gootu. No jechuun
Ana ma jedhee bar uummanni keenya wanni biyya keenya tokkoffaa balleessee biyya keenya sadarkaa gadaan durraan geesse waa lama waan seeraan alaa hojjechuudhaa fi gubboo nyaachuu argite amma abbaan kiyya maal godha gaafa abbii lafa takka naa bite deemee kaartaa pilaaniin ala lafa takka naa bita gaafa naa bite maal godha bututa maganda keessaa tokko kakaabineedha jedhanii uffatatti itti kaayaniitiin irra qabar sanuu akkanatti goote bar akkana osoo itti buute karaa irraa achi go ganda jira ifa akkeetti kaayatee das wannoo wayii jala waa dhayanii qorqoorroo wayii jala taa'a itti dhaqanii tumaan chaappaadhaan si rukutee achi deebanii kalaas lafti teenna kana booda hin diigamtuu jedhan gaafa isa achirraa ari'an jechuudha bar inni jennaan hin kufaa achirra gaafa isa achirra jedhanii kuffisan maal godhanree kabiroo dhufee gaafa achirra taa'e lafti tanteenii diigamtii jechuudha diigamuu qabdi jedhee chaampaas irra gadhayaa jechuudha. San godhu osoo hin taane waan kana mootummaan gandaa mootummaan waan kana kaabinee ganda keessaa qulqulleessuu qaba mootummaan keenya. Akkasii. Kaabinee ganda keessaa qulqulleessuu qaba. Ta'us hojii nyaanne tana hojii waa takka hin hojjenne tana mukumarra taa'aa oolte achi birri uummata qalam godhaa oolte galgala galtu tana ukkeerraa kaasuu qaba mootummaan. Baaba argeera bilbila keessan okkee ishi jaaladhe. Ummata na follow godha guys warroonni gara biyya galuu barbaadan abdii culullee dubbisaa keessattuu makiina qabaa mushawwara jechuudha warra Suudii irraa galtan bakka garaagaraa irraa galtan abdii culullee dubbisaanii karaa keessaatiin jechuudha hanga maatiin kan kee Dodoola irraa Finfinnee dhufee si fuudhu maatiin kan kee Kokkossa irraa Finfinnee dhufee si fuudhu maatiin kan kee eessa kun ladda hawaasaati bahee Finfinnee dhufee baas tiraanspoortii meeqa baasee meeqaan galu ati qajeela barbaachisaa ta'eetiin jedhe gara maatii keetii galtaa namni Finfinnee keessa karakkatu jira saniifis furmaata isinii ta'a mushawwara isinii ta'a waan ta'eef abdii culullee irraa lakkoofsa keessan fudhattanii makiinaa qabaa bakka barbaadanii sa'aatii barbaadanitti geeffachuu dandeessanii jechuudha warroonni ammoo simtuudha biffee maatii keessanii ajajuu barbaadan kuno haadha barakaatii fi abdiin wal bira jiranii nyaata barbaadan abdii bakka kanaa fuudhii bakka kana naageesse jettanii maatii keessanis surprise gochuu dandeessanii uummata keessanis surprise gochuu dandeessanii kan jiraatu Finfinneedha itti fayyadamaa isiniin jedha haadha barakaa tanas nyaata aadaa sirriitti hojjetti nyaata aadaa kennaa ni beektanii uffata illee irraa argachuu dandeessanii meeshaalee aadaa qorii sabaree ciicoo himaa kana boraatii wantoota garaagaraa argattan jechuudha waan aadaa jedhame isii biraa hin dhabdanii haadha barakaa tanas follow godhaanii Finfinnee jirti jechuudha Finfinnee warri eessa jirti jettan lakkoofsa isii ammoo wanno jala argattan maqaa isii akkaawuntii isii jala argattan lakkoofsa isii jechuudha sa'aatii barbaadanitti qilii warra godhachuu dandeessan ka abdiillee akkasuma jechuudha jajjabeessaanii abdiillee bira dhaabbadhaati. Arafat TikTok kiyya kanallee namni ma hundi dalaallee TikTok kan kee wanno godhi TikTok kan kee location isaa jijjiiri ati ka Suudiitiin jirta bar location jijjiiru location meet mutu godhattillee wa duyut du'itiidhaaf osoo hin taane location jijjiiri yookaan ammoo akkaawuntii biraa banadhu biraa banadhu yookaan akkaawuntii biraa banadhu yookaan ammoo location jijjiiri Muhammad bin Aljaziiraa ni beeka waan godhe naawiinis ni beekani bakka akkas godhamee Muhammadin beeka Muhammad beeku mee qoyin gaafadha qabas Muhammad bin Aljaziiraa ni beeka gaafaan biyya galesan iyyuu akkaawuntii kiyya bar kan gizee takkitti gadhiisee viidiyoon kiyya kuma sa'aatii takka keessatti kuma 10,000 na laallamu gaafa biyya gale viidiyoo kiyya nama 500 qofan laala nama 100 qofan laala maal jedhee gaafannaan lookeshiniin jijjiirree naan jedhe jijjiirree boodasi ana osoo naan jijjiirin akkasuma dhiisee biyya bahe Videoon sun gaafa biyyatti poostii godhee suni gaafa as dhufee asii poostii godhe sa'aatii takka keessatti nama meeqaan laallame laayikii isii 10,020 jechuudha. Okay. Kanaafuu wanno godheeti Muhammad bin Aljaziiraa ni beeka jijjiiruu danda'a lookeshiniidha rakkoon. Ayye akkas ta'an kan rakkoo maal qabare. Buduukaa kan uummata kaayiroo agamu. Walatti nagar. Galatoomii galfaate. Birrii mucaa ergiteedhaan eebanna dagadheedha bannaate. Uummanni daganneen dagadde wallahi maal abbaa kiyyaan godha ishii rabbeedha bar. As barsaniif ta'aa jira rafaate. Muniir galchi.
Kuna poolisii kana dubbisi nama jabaa nu qabnu waan ta'eef poolisii kana dubbisi fooloo godhiini abdii. Wallahi. Wallahi. Eessa jira poolisiin kun? Diyaasbooraadha. Banni daasbooraan an daasbooraan nan beeku ba. Jira poolisii ta'a. Lakkoofsa kan kee afaaniin himii fi mee haa qabatanii abdii. Lakkoofsi kiyyaa namni yala kana barreessa kaawwa si barreessan booda rakkoon ta'u. Barreessanii rakkoon qabutti dhihimi. Ayyee duwwaa 9 48 93 86 36 kun lakkoofsa kiyya. Kanaan arganta WhatsAppidha imoon qabu imoo ta'e namatu nama jeeqa bilbilee WhatsApp qofaan. Uummata sammuu boottiidha. Koomentii kiyya jala barreessitanii booda eessaa argatta silaayyuu jala kana barreessite. Maal rabbiidhaatu uummata sammuu qoraasumaa kan. Maal booda jala kana maal godhu barreessita sammuu kan kee keessa silkii tante keessa seef godhadhu. Barreeffadhu silkii tante irratti maal godhu na jalatti poostii goote. Maali waata kan beekanii bar. Kalaas barreessite koomentiin kan kee lufe eessaa fuutee qabattamee amma. Maal rabbiidha uummata buxxuulaa kan. Qabadhaa booda. Jawala namni jawala takka faallaa ka biraan qabu mungkin. Oya asli kottu nama si barbaadaayyuu wallaahi dagadhee kottu. Asli isin harkisee jira kunoo. Galchi bannaati. Mee asli galcha. Dhufa qofa. Seen nuti de jaartee jala jiran fakkaate seen edda. Doktor. Oi, Nama si himata. maal ta'e jira? Salaamu alaikum. Haadha barakaa tanatu si himata. Intala diyyata hangafa isaaf jecha kennee isaaf jecha waa hunda xumuree nyaata aadaa wantoota uffata aadaa qoriin hin hafne kunoo qorii amma argaa jirtu sana jechuudha. Waa hunda godhee fi intala diyya kennee fi guyyaa intala diyya irraa hafee soddaatummaa tiyya na tuffatee jedhaa jiranii maal jettaati? Laafe. Intala kennee fi narraa hafe jedha. Naa kennatte irraa adda baasa dubbii. Sii kennanii intala sii kennanii irraa hafti. Haadha meeffachuu barbaadanii gara arsii kana. Maqaamaa fi fakkaatti yoo boleetti teeti itti. Maal jettu? Maqaamaa kana harki akkuma kee fakkaata. Dhunjaa miti boleetti teeti. Ayyee tokkicha sikkoo mandoo akkam? Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Anaa jiraatu. Ana Kaarricha magaala bareedaa akkam? hayya. Nu isiniin boondaa isin oduu nun qabdanii bara. Wallaahi wallaahi. Haati Faaxee waan isiniin jettu hin dhageettanii kunoo haadha Faaxeetitti isinii madhee Haati baasii qabdee nu amana. manaa baan intala isinii kennee intala sikkoo mandoota anfalaa hidhatte isinii kennee na diddanii isinii barreessaa dhaqee uumaa. Gaafuma manaa mataa ta'e deefar.
Gaafuma maqaa kana naaganitti muudinatti qabatte wadaadha. Oromoo itti uubbatuu fi bareedduu haa ta'u. No isin hordofnaa isin oduu nun qabdanii isinii barreessinaa nu seensisaa isiniin jennaa. Nu seensistanii mana keessa nu seensisaa jennee Mana nyaata aadaa barakaa. Ole bakka. Mana nyaataa qabdii aslii gizee si jedha dhufteetiin jette si onna jedhanii gizee gastii banteetiin jette sanuma ni jaaladhaani hedduu jala taa'ee barreessee fi nan argine jennaan dhugama koomentii hin argu koomentiin namatti hin mul'atu jedheeni mana nyaata aadaa hedduu jechuudha hojjetti ammas biyya keessallee gara biyya alaallee ni dandeetti. Kun wantoota garaagaraa kanneen hojjetti jechuudha. Ammas namni hojii barbaadu biyya keessa galeelle dalagachuu barbaadu na dubbisuu danda'a. Wantoota akkasii jetti. Akkasii duratti si calawatis gizee gastii kan ta'e kanaaf feeree. Abdi abdi affeera jedhee dimmisaa si affeera deemii kitifoo nyaadhu jedhee kitifoo nyaatee kun akkasitti hoteela qabaniitiin ta'anii birrii biyya ergaaf jedhee warri kaayiroo hundi rafa akkam ta'a sila. Taani yaari. Banatti asli akkasina goote mee furmaata godhe. Taani yaari kan dhigi jari. Saanii dhigi jedhiini. kiyya qoriidha kaasaan. Saannoon waan birrii guddaa nyaatee bar waan guyyaa takka lamaatii miti bar. Oyitee keessaa kitnaa qotumaa rakkoo qabare. Warri akkasii sarratanyaa nama shammu jedhu. Maal jettaa? Amallee gaayis warri haala aslii jalaan dhuftanii Asli furmaata godhe. Makiina bitatee qaba waan ta'eef makiina isaa warra jechuudha warra gara biyyaa galuu dandeettan eerpoortii irraa isin fuudhuu danda'a diyaaspooraa taataa daftaraa taataa eerpoortii irraa isin fuudhuu danda'a mana algaa isin qabsiisuu gara maatii keessanii isin galchuu danda'a waan ta'eef abdii foododhaa lakkoofsa isaa ammoo tiktookii isaa jala argattanii. Waan fidatanillee inni wannaa jedha waallee waan akkanaallee harkaa qaba. Qaata galli biroo Lakkoofsa nama sanii si gaafadhe asli lakkoofsa nama si gaafadhe. Akkana malee Aku ama famous itu lakkoofsa biti. Lakkoofsa miti maaliin qabu jetti. Ajama Dina kudugi. Sagaleen tiyya jiru gadamota uummata gastii keessa jiru. Ada baata gurri si dabartu eegalee sila. Garaa lama gara galtee haasoftaa keer inshallah akkami si dhagaya. Alama bilbileti. Isaan maal ta'an asin baane irra kan isaatii irribaati. Yaa kaayiroo dhaban sa'aatii hirribaati kaayiroo amma halkan keessa sa'a ja'a walattaadha. Ada barakaa dura amma halkan qixxeewa. Isinu banne dhiifama nu godhaa ka'u iyyuu karaa badaan isinis seeddeem. Boleh. Nama itu aja ya Pak. Masya Allah mau imbaredan. Mee keessaan haasofna aslii kiyya mee. Keessa naasofna lakkoofsa keessa na erga. Lakkoofsa tiktookii kiyya jala yoo gasseenti mana tiktookii kiyyaa keessaa hin arga. Bazia ini no. La lakkoofsa dhuunfaa na erga ka gabayaati miti ka dhuunfaa. Isumaan fayyadamna wanni akkanaan jiru. Lama godhachuu qabdi akka. Mee sanumaan na dubbisaa ture. Mamaan itti goote namicha kana haddii namicha haafaya kana. Sadi qabaayyuu lama ka hojiitii tokko ka dhuunfaa qaba. Ka dhuunfaa sa yoo kennitan ka dhuunfaa san naa kennaa yoo kan dantaatee san. Mana keessan jala seennee isin barreessine. Maan akkana maan si haafessise amma. Gaafa dhufe asin boqotuufi waa firiiru. Nama ofiitti jajjabeessumaaf ka jajjabeessin jenne. Maan jajjabeessita gaafa mana gastii kan kee gisee dhufte hordoftoota keetiin seenaa viidiyoo isii laayii nyaata achi nyaadhaa
wantoota garaagaraa aadaa itittuu urgoo jechuudha. Kun amma irree kana haati faatee maaliin baaftedha? Mee amma isiin kun ana ishii ruuzatu natti baase isii maaltu itti baase jettan mee amma kun harka kiyyaaf ka isii ilaala wal biratti. Ana amma mee harka kana gisee laaltan haati faatee ruuzaan baafte isiin hoo maaliin baafte jettan mee icciitii waan kanaa namni baruu barbaadu jira hin jiru jechuudha. Tenne shiroma tirii raamu baratte shiroma misira barattani buddeenuma aflanyaa kana qomoxotaa kana dhuguu barattani waa Isin dura wucaa gari turte waa biyyuma keessatti akkatti gabbatte maashaallah. biyyuma keessa Wallahi. Wallahi biyyuma keessa. manni isiitu waan fakkaata osoo argite mana jireenya mana madaamii xiyyaana fakkaate siin jedhu. Maaju kan dalagini biyya baatare. Waan biyyaa ba'u isiin qabeenyaan waggaa 8 jettee bara kana haftaan ta'e maal taate? Ani waggaa meeqa aga Finfinnee kan aggale haadha faatee beeytanii? Waggaa beektu. Waggaa 22 aga Finfinnee kan aggale. Allah gaafa jiru gaafa biyya isinirra taree xiyyaara yaabbadhu achuma jirtan jechuudha. Nama meeqa narruma lafa ganna laalaa narra bararee achi lixeme. Osoo garuu sabaa hin qabu ani kan madaamiitu giddii obsee hojjadhe. Lakki isinii anaaf isin waliin hojjanna malee isin hin hojjachiisu kanuma waliin manaa jigoonee hojjanna malee isin waan akkasiin hojjettan yoo ta'e illee ilaalle. Asli bakka kanaagaa dhiisee gara biyyaa galaadha isin deema kanaagaa. Intala sikkoo mandoota qabattoo taa hanfalaa hidhatteetu si taqabnu bara sirra. Asli dhagayaarta. Uummanni sibiraa ijaarratee bakka dalagaa godhatee isin sobee asirraa afaan sifansi falaali dullachuu ijaartine irraa duuta ittine taatoo hirmi haadha faate wanta maati barakaa isin keessa hin jiru. Haadha faatee heerumsiisaa. Ijoollee torba qaba jettee bara. Ijoollee torba qaba jettee. Akkanaa haa kennitu bakka. Maarree karaa kanuma jaarsummaa himanneera. Dhiiraa miti bar dhiira dubartii bichaa miti bar dhiirallee. Karaa jaarsummaa kanuma himannee miree intala kenninee fi nurraa fuudhuu didee takka ta'urra abbaa jifaar fuudhe ta'urra sikkoo mandoo takka itti dabaladhu ennee nu dide jennee haadha faaxeetii isin himannee bara. Bakka maayee erga dhaama jaarsota. Abdiin kun achi lammeeffachuudhaaf achi galee kun achiin bahu. Galtan kaa gara biyyaa annamaa warra siddeetii jiru kanan jaaladhu gara biyyaa galtan kaa. Biyya gara Meksiko. Gara biyyaa. Biyya qabnu hunduma lagaafuma rabbi nu aangessa isaadha. Biyya wanni baasu hin jiru bari simmi'aa biyyaa kanan argineef malee. Bara mallas Zeenaawii biyyaa baanee bar biyya deebi'uun nu jibbisiise. Wallah rabbi biyya teenya tana nagaa godhee biyya nagaa tasgabbooftee afaan Oromoo walii galee tokko taatee galtanii itti gammaddan rabbiin nu haa godhu danda'aadha. Yaa biyya guyyaa san biyyaa baane. Anamma gisee biyya deebi'u maal beeka. Haadha faaxeeti yaa gala amma isin mee amma osoo magara kanaa daallee jechuu baattanii asitti galtanii ankaraa tolchee isin eega. Nama karaa tolchanii mee eeguun rakkoon qabu bara ilmaan teessan keessaa takka singilii yoo jiraatte rakkoon qabu. Een jira. Kasheekaa qabaa. Firiitii qabaa. Kasheekaa sanii miti kasheekaa cima haa ta'ani. Kan Dubaay jiru sun lammeeffatu edda lammaffoo barbaaddanii ree. La kasheekaa sanii miti sheekonni bar ima fuuti bar. Maal godharee rabbi karaa godheef yoo haqa guutan. La maal karaa godheef rabbi inshallah. La waa isinii dhaamu ani waa jedhu. Maa yoo rabbiin qabeenya kenneef an qabeenya kana wajja nyaachuun obboleettiin tiyya deemtee haraama dalaguu irra yoo sattaramte wayyuu. maal qabeenya kiyya nyaattu. Yoo karaa haqaatiin dhufan ilaa duniyaa isin xaartanii miti kaisaa. Kamu barka qabeenyaati miti bar haadha barakaati yaa qabeenyaati miti bar amma qabeenya garbuu qamadii xaafii osoo hin taane. Isuma san irtaa Bate isin karaa wal suuqee ilaale akkanii gubbaa karabbaa. Abbaa haadha faaxeetii.
Wallahi isinii bara olu babbaare anillee akkanuma ol suuqee ilaala osoo jedhu takka na jalaa fudhatte. Jaarsa abbaa manaa keessa immoo. Na jalaa fudhatan. Allahu akbar. Amma silaa akkana qabeenya godhattanii hin gaabbine. Osoma akkana ol qabee suuqee akkuma boqqolloo akkasiin baantan sani kaaywachu maala jalaa dhama godhan. Haadha qabeenyaati fudhate moo diyaasbooraadha? Waan nageettu miti ittiin gaabbu godha. Daaskooraa ittiin gaabbu waan nageettu miti garuu. Diyaaspooraa taanaan kama deemu deeme dhiisaa jireenya jijjiiruuf deeme. Daaskooraan gariin harka qullaa galti kaawaa qabdi jedhanii coloqitti jedhanii gaabbani. No rakkoon qabu ma. Itti dhiisaa hin dhaabbisaa hin oolu. Akkas yaadatiyaa gara rabbiin halaala isaanii godheen gara rabbi karaan isaanii kennee naa fuudhani fuudhicha isaanii dhorginu garuu hannaan duniyaa keenyarra akka fuudhan ammoo hin balaaleffanne. Yaa san immoo kama balaaleffannu jimbiilfannee balaaleffannaa miti san. Maa cadhisarree asliin irriba lixeeni gurbaa kana gadhiisaa bakka isinillee amma boqadhaa. Taayiroodha saa kumsaa hirribaatii baraan halkan rafaa buleera isaan rafanii jiransi. Galmanne intalli warra abbaa jifaarra natti kaatii bakka irraa haadhatii. Intalli garuu akka qaayidaa intala sikkoo mandooti jaartiin isaa. Laa waldaa jaartii kan jaati rabbiin addunyaa. As gabbooftu wayii katara gaaggaati. Maasha Allah rabbiin afaan isaanii tokko godhee rabbi galmaanaa gayu addunyaa keessatti. Amin illee jedhu bakka haadha baatee dhiisaa isa amma achi baasaani. Inni wama fuudhaa yaada isiin quban qabdu iyyuu kun wallahi. Mucattiin tasgabbooftu tama eeyyamtuu fi godha inni eeyyamtii fakkaatti. Daa bakka masaanuu kana hin dhageenye ishiin jettu. Maa dubartiin sahaabtotaatu bar sahaabaan duraaniitu takkattiinuu tajaallatte hin jirtu giddimaan irra fuudhan malee. Yaa guys haadha barakaa tana fooloo godhadhaa hundi keessanuu. Maali Aishaanuu qoriyeennu cabsite qorii ziyaaraa ittiin dhuftee takka Rasuulli sallallahu alaihi wasallam osoo taa'an qorii fiddee dhuftee qorii akka waan lafa harkaa buutee gootee Aishaan cabsite. Waa meeqa gooti dubartiin sahaabaa duraaniitu obsan qabdu tana rabbumatu nu keessa kaa'ee naaffa. Yaa. Akkasii osoo mayinaaf turre fuudhan dubartii. Wama rabbi karaa godhe maal goona. Hundi keessaniyyuu haadha barakaa jedhamti fooloo godhadhaani nyaata aadaa wantoota uffata aadaa hedduu qabdi. Biyya keessa jirti jechuudha. Naannawa eessa jira jettan sila? Biyya naannoon akka waliigalaatti Finfinnee naannoo furii jedhamu daaskooraa karaa bulchaa gara shaggarii waan irratti argama. Shaggar keessatti nyaata dhangaa anatu qopheessaa akka shaggaritti tokkoffaadha. Dhangaadhaan beekumtii qabaa maarchii 8 badhaasa. Shaggar yoo jedhan barra namni Finfinnee se'a. Naannoo isin jiraattantu shaggar jedhama saa. Furiidha furii jamoo as taranii furii keessa furii maaddaa as taranii. Daaskooraa keessa daaskooraa karaa nama gasteessu jira daaskooraa jedhama safarri sun dhugamaan daaskooraallee safarri isaa jidda fakkaata manneen isaa mana jireenyaafillee waa maraaf hedduu lafa nama mijataadha naannoo san jira. Tiktokii kiyya jala seentanii mana tiktokii kiyya jala yoo seentan sagantoota garaagaraa irratti qopheessin argattanii sagantaa naan irra qopheessuu gaahila ta'ee ammallee sagantaa garaagaraa akkama barbaadan irratti dhangaa gara 15 qopheessa. Ajajaan karaa alaallee isin erguu danda'a waan barbaadan irraa halaqanaa cuukkoo shakaka waliigala gara nyaata 15 qopheessa sagantaa irra yoo qopheessu jechuudha hedduu waan faaya aadaa kan nama hawwatuun aadaan keenyas akka hin dagatamne aadaan keenya ka'eenyutu oli bareedaadha nyaannis keenya dhangaan keenyas amma buddeena jeessoo itti tumanii amma namni garaachi isaa dhukkubsatee waa meeqa ta'ee mana yaalaatti deddeebi'u san irraa nyaanni mana kiyyaa kun filatamaadha nyaata orjinaala ammallee deebi'an biizinesa bichaa osoo hin taane aadaa kiyyas calanqisiisuu fi sabni kiyyas waan xiqqoollee na biraa fudhate gammadee akka na biraa deemuuf wanna kana eegale seenaa itti eegale ammoo seenaan xiqqoo abdiin illee irraa isin dubbatee jira. Seenaan itti eegale gootota Oromootiif banee mana kana mana xiqqaa isaa banee jarri hidhaabaanan gara biizinesaa deebise Jawaariif Baqqalaa fa'aa aanan geggeessaa ture geessaa fi ture guyyaa 2
seenaa cimtuu qabdi manattiin warrattiin sunni yoo ka seenaa isaanii bal'isanii himantaate amma jarra oduyyuu nan qaban. Akkas asliin rafe baneetuma rafe fakkaata. Haadha faaxeeti yaa amma isinirraa gabaabsinaanullee hojii isin sifne hirriballee isin dhorgine. Yeah, guys, akkasi follow godhadhaan hundi keessanuu warroonni gara biyyaa galtan irraa fayyadamuu dandeettanii maybe namni keessatti akka tasaa ta'eeti. Soomaanuu jiraadhaa. Intala jajjaba sikkoo mandoo taanfanaa hidhatte seeraan siin jennaa si jaalannaa si kabajnaa si dheeressine. Nu jiraadhu amtuun sin argini karaa deemtu mara milkaa'ii siin jenna. Waan addunyaa fa'aa keessatti tola sii qabu ammoo jaarsa gaarii rabbiin si haa fidu gizee gabaabaa keessatti. Akkasii guys abdiillee hin irraanfatinaa innis makiinaa qabaa makiinaa mushawwaraa bakka barbaaddaniin isiniin deemuu danda'a. Finfinnee keessaa gara biyyaa isin galchuu gara naannoo keessanii iddoo dhaloota keessanii isin galchuu danda'a. Kanaaf warri wantoota akkasii san barbaadan abdii follow godhadhaa. Lakkoofsa isaa yeroo tokko irra isinii haa deebi'u qabadhaati. Gaafa biyya galtan maatiin keessan xaaree Finfinnee dhufee isin fuudhuu irra maatiin keessan Finfinnee xaaree Finfinnee dhufee isin fuudhuu irra isin yoo gara maatii galtan irra gaariidha. Nama keessanii isin hin saamu isin hin zarafu. Meeshaa keessan walii qabatanii makiinaa keessan keessa seentanii haadhaaf abbaa keessan bira gabbuutanii. Kanaafuu hundi keessaniyyuu abdii follow godhadhaa isiniin jedha. Akkanuma godhetas keessatti yaaqees boorsa qabadhaa irullee boorsuma tana awiltii sana jechuudha. Kana Aksum siidaa Aksum natti fakkaata. Nate naatun. Eessa jirtan? Yeroo garuma si warra sikkoo mandoo gara Arsii kana. Biyya jirtanii? Maal haasofni kennaan beeksisaami. Jechuun biyya jirtanii jechuun maal jedhe warre? Nu garuma Finfinnee kana jirra isinuma asoo oduu nu dhabdan malee gaaf mara isin jala seennee nu dubbisaa jirana nu seensisaa mana keessa jennee Aboo silkiin jedhanii silkiin deddeebisaa jira qotee bula. Abdii. Miitu godhe dubbadha. Amma maana barbaaddarree? maal wanna nu isin barbaannuuf gaafa dhuftan nurra goraa yoo intalti illee agasin lafa jiraatte hin fuutani.